federa deemuu dandeessa. Bu'aa itti kanaan qabamti karaa biraan. Yoo na dhageeffachuu hin dandeenye. Hamza akkatti wal duratti yaabba dhadha irra deebitanii isiniin dhageeffadha haasa'uu dandeessu. Tokko tokkoon itti haasaa kaasin tokko tokko namatti yoo kennin deemaan laal dhageeffadha. Yoo ni boksii taate dhageeffadha. Yoo humna taate yoo boksii taate ni deema. Yoo humna malee hin beektan. Lakki humna fayyadamna yoo ta'an deemaa na dandeessan. Gosoonni qaawweedhaan wal qaban. Bakka bisin kun yoo boksiyyaa tan anni deema deeroo Diboo naamut ragoda. Adeera qiyya waliin takkarakkaru ni haasoitan irra deebi'attan nannaquun sin jedhan anaasee gadiin kutaa haasa'uu dandeessa. Hamza waan ati jette ani joodin takkarakkaraa huno jiizaas fideetin quraanas fideetin jira waan joos fideetin jira waliin takkarakkara huno ingiliffaanin takkarakkaraani siifin dubbisa. Nita inni beeka ingilishee rakkoon qabu ayyanii qaama. Rakkoon qabu waan ati jette kana waan rabbi jeen quraanarraa siif fide huno. Okay ayya akkasi amma rabbiin akkam jaa seeta ammas ما فرطنا في الكتاب من شيء جا كتابة خنا خيستي وني تكلم تين دبته من إنجرت تاف تنجرت خنافو كتاب نخوني وني راف إنجر وجود ولا يشوا أكن يشون أمال ليه قد بيربين وكل شيء فصلناه تفصيلا جا وجمتي وانوندا قرتمي فصلنا أدام فجأفني ترسافني تفصيل إسي تكتك تدباسني جرا وني نمني أدنا ما باس جرت تكلم خنا نقول بتخناس يلا قبل فتين هاي هذا غير الجبابة ده بلا ناس وين أنت ترتكلم كورتشاوس هنا كورتشاوس كمان ده ما بزيد توكوشا خنا مالي بتاعي أفاني أبغى نمو قرآن كريس لا تاتي أوبسون بيت قرآن نملي كريبا أوبسون أبو أدير قوي وانتك إليش إنجاج يعني متيرا قنوت وناس أبو جانا أوبس مجانا أوبس أبو لقي كتير أنا بود كورتشا كتير أنا بود جراك ده كورتشا لقي فبي أكلم كوبي جنة نوفين كان كورتشا ده قوي مالتاد أبو كورتشا كتير أنا بود أبو كيان كورتشا جانين كمان سمعوي أبو كورتشا تكتي آية كنا بود أبو ملك أني كورتشا تريزمت كورتشا توكوشا كنا بتابس توكوشا كنا كوبا توكوشا كنا كوبا أشبه ده فرقان كوير الدانس كورتشا تو يو بربادن ربنا كنا جمال سورة الفرقان كيستي وعباد الرحمن جاء قبروتان كي الذين يسانون على الأرض دشي تنرى يمشون على الأرض خديما دشي تنرى يشور هونا جروب خديما يرو إسان ديما كانتي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والرجاني جاء كان يجون أما رفعي جاهلون يجور راسي هاو كسر الستي يجو أنا عباد الرحمن قالوا سلاما نسنين جاء يجور سنين الأبونا جاكم سنجت ونهم دي جيتمان إسن دبر سايجو للبات إسن اللينين فرده أكا سينوتراكتين بكا قرتيمي عربة إتهملة تنقبان عربة أجلوتين هملة شو دندا هما نقول بوتا سنين قبلوا لاس هاوي سوان وندا وسنين دندا يجتو خناف جتة نمني قرآن كبت أبان فدندن دو أكفتني دوتو دندا سنية أما تنا شران فيتو قرشان فيتو قوين فردا سنين دقي فردا أن عباد الرحمن أنا هذا هو عباد الرحمن يلا قرشا شرانا خني تدرو كوكو قرشا كافدا شرانا خني تقول لا فيزن no carrana kan itu kita carrana kan itu sangka pada mirgasati sana dulu jira carrana kan itu चल jadi sangka pada jira me cali sih me hai semua mata kami sih oke kalau tuh ya lagi fadu surah al-tauba aja sagal tuka dibato covid di demilam the clearest proof ja berarti Rabbin malja asara tukura wani khana juza khana gubar malja it is not for the believers to go further or all at once ja namuch of a believer ummata amanuf bakatakati akandem nevija so why should not group from every community go further to gain understanding in the religions inja Gruppi dan akka community terabbini gruppi dan akkuma jechuuniti
nama cufatti itti ergee jira maasinjara itti ergee jiraadha jechireen tanaa sunirra tanaafu wanni akka gartee namni cuftinuu shanyii cufarraa gosa cufarraa akka gartee gruupitti communitytti barataniif nama barsiise namni barate akka nama biroo barsiisuufi ja dhaggeeffatu that's the clearest proof gartee and then ja worm teaches ja then worm teaches ja their people when they are returned to them. Gizee ummate barsiisan gizee ummate waan baratan kana gizee ummate isaanii deebi'an akka barsiisaniifi ija. Siigaltee? So, wanni kun provii ta'ee fi example isii kan asirratti ammas halammadaa gubbaratti. This is the first, Malja, this is the first exploratory establish the system of education and teaching ja system ni khuni education afi system ni khuni akka ummanni baratu fi wal barsiisu fi rabbin khaye sinja sigalte not every learn directly sinja not everyone learn directly sinja namu directly him baratu sinja indirectly barata indirectly indirectly jechuun maal jechuudha directly jechuun qaxxitaa fi indirect namuu directly qaxxitaan baratu sinja namarraan barata indirectly laali direct jechuun opposite indirect dha namni tokko yoo direct mana barumsaa hin dheene eenyurraa barata nama barumsarraa baratee dhufeerraa ganda keessatti waan mana barumsaa hin dheene barataa jechuudha gartee maal mana barumsaa dhaquu fi nama mana barumsaa surraa galees yoo jaaso iraa barate because namni suni information sun fidatee dhufe sigale amma kun la science da bar only some people go to gain knowledge the gain understand first the gain understand first hera balleessu jirta hamza atummaan Quraana ke explain goote waan ati jaarte kanaan diigu jira inta karaakkarin kuni saayinsii miti quraana irraa sii fide varsii sii fide quraana irraa sii fide sii fide varsii suni explain sii godhu jira the purpose of it tanaaf ingiliffaan gidee purpose gidee ingiliffaan namni barsiisu because namni akka gaariitti isaanii gala tanaaf addunyaan tun guutuu deemu jirti this is the verse gartee amma bakkiteen amma si garsu jiru kun verse miti explain godhu jira explain verse ega asirratti hingartu laal learning happiness through study effort and experience ja kun beekumsa duubamma fakkeenya waan barumsa keessatti irra deddeebitee yaaltee experience dhaan argatu barumsa jaama adeero beekumsa jaama yoo barumsa leete beekumsa ni jaama akkati amantutti for the first time maanoo tuite akkam maanoo tuite ay la mas lal la the return to teach others well amma kun beekumsa knowledge is transfer from human to human beekumsi jechuun dhageeffadhu English dhageeffadhu adeero nama barate English la asala waa inni barumsa jedhu beekumsa jechuun waan namarra transfer kaa deemu jechuun beekumsa kun beekumsa adeera kiyya ila isin shawwatu jira joon wallahi wa billahi alkarim qawween isin shawwatu muudi isin qabatu jira waan ta'ina waan intaan waan intaan meta kamu gora dogutak ayye English ma kana tu sana diyara sende by the way to begin with ana explain ay na kan khade ka carra English ke tira na kan also Stephen kana da gefer duran dursi hamza khanyana dongore duro go experience jechuni da gefer experience jechuni barnota experience jechuni waan imbene takka yo deite goote daranu namarra baratte namni achis dure jiru sun bakka sun deite baratte kasisa goote da gefer duga adera khiyana madura lal rakkonte santana namarra dubba sirri hayye to amanutin jira ani mana darasan jiru dirre shekhana Hussein jiru najala najala jeen tartiban dubbanna relax najala je annama najala qabu sin barbadu ish hayye deekata kana kan Stephen kan lali wanni ati jette wanni ati read gotarra experience jechuun maal jechuudha experience jechuun muuxannoo jechuun maal jechuudha barumsa hayana deekata kana kan nasaat deekata yookaan sakamni saddemayye
sagantii soddomanaa kan naqa. Oi, kurca nak kan ambil cara. Lakki sagantii soddomanaa kan nu ibsaan godhe Ingilish inni fide kana guutuu isaa akka kajiba ta'e asumarra dubbisne wajjiin. Wajjiin jechuudha. Naatu waan ati reefu haasoo itti irra deebi'ee yaala. Dhaggeeffadhaa akka jechuun jiru laala ammaa asirratti. Naayilooji istiraansifarid laal naayilooji istiraansifarid from human to human dhaggeeffadhaa. Beekumsa jechuun hagara namarraa dhaggeeffadhaa. Namootarraa tiraansifar ta'u namootarra daddarbuu namootarraa namootatti jechuudha. Laa illallah ni amantanii taneesiin. Muuxannoon ekspiriyaansiin dabaruu ni dandeessi muuxannoon garuu beekumsiin dabaru beekumsi. Dhiifama siif hamzaalleen carraan kiyya na fakkaata. Ingilish beekan Ingilish adeero dhuunee yaana afi safarree yaana kana akka. Ingilish beektaadis. La akka bishaanii kana rabbi nu ganna galaa beekumsa la ammallee maanoo tuite barumsi transferin ta'u ni ta'a akkamitta namni sammuu namuu beekumsa siin jenne beekumsaan siin jechuun jira ekspiriyaansii osoo hin ta'in beekumsa. Beekumsa sunis mara geeffaru duraan dursee please man addunyaa hojii haasoo jirte gidee tiktaak irra dhufte ni membadis addunyaa hojii haasoo jirra. Ati rabbuma beekumsa na gadhiisa kana galatoonfadhu alhamdulillah waan biraa beekumsi kee kun sila wayi beekumsi kee kun deegiteetuma jimaa qamaata bileezaqiyye beekumsa Jimati, just relax, man, nigga. You ain't doing shit, nigga. Bekum sa Jimati, achite isetu mo wari aso ta wari Jimaka mo just relax, nigga. Bekum sa kesa kana garre. Nigga, you ain't moving nowhere. China dufte amanta na bekum sa telephone sini kanite, nigga. Chill out, 5G am market ni bekum sa market danimiti. Nigga, please, bro. Anyway, when ni amma jete lali, knowledge transfer ta, akami transfer ta, manu borum sagi diretu, buka khatabe. Einstein ki khatabe. Quran yote mo rabbi tu garte. خطب سيسي نما خطب سيسي ارجي سيسي قرتي نمني خطب ما قبوس نات سيقول هيتو No, wani khataba me takale gadin bune jacha gabbu e jacha suni khataba me ade rakhiya kalam ni gadin bune buk ni gadin bune wan gide relax god ade rakhiya jachota gabbu e jachota suni namni khatabe akka namni daganne biko yo yon kataba me namarra gide demu jachoni eda dufe message ni dura suni original ni dabama tanafi lafarra kataba that's why you write it down gide khataba me mo there is no miscommunication wani dogongorri akkan tanefi akka dogongorri hintaanee fi akka namni wal hin finnee fi referensi akka bakka sun irra deebi'anii referensi bakka sun irra deemamuu fi that's why we have passed on education barnoonni walirraan dabara barnoonni duraati baratte haaraaf abbaa keetirraa baratte you learn from someone de isaanis nama bar human being ni dabar barumsi dura baratte jechi dura baratte haaraaf abbaa keetirraa baratte we all pass on information waliin dabarsaa dura sammuute keessanii jirti rabbiin jaaree jirti sammuute garuu namaatu dhaqee kakaasa qulfii namaatu dhaqee kakaasa seelii sammuute keessa jirtu sun narvii sammuute keessa jirtu suni akka yaadduu fi akka gartee barattuu fi akka qabattuu cufa kasi godhu namaatu bakka seelii sun kaasa sammute keessa gidee sammute keessa seelii sun kaase takka dedication goote waan sun fitta takka ammoo si jabaatee dhiista maaliif jennaan is based on attention of situation ati keessa jirtuutu sun barsiisaa jechuudha. So education walirraan dabara pass on education people pass on with each other namni knowledge walirraan dabarsa we pass on each other namni gidee dura dhalate sammuun isaa qullaadha namaatu itti guuta namati tuguutaa deema namati mala soo to balesari yaati woni nan jecha jirtu bar jimaa kana isa kamate qawwe kana wal barreeffama isaa al guddisi qawwe al guddisi kinwe knowledge woni ciftunu experience harkan gootu hunu sammuuteetiin daleesse muxannoon sunimmo barnoota mutanno barnoota jechuun bar qalama dubbisu qofa miti bar barnoota jechuun bar takka qalamaan barataa takka jechaan dhaggeeffatee baratte ni beekami people nami tokko visionary waan jedhamu nami tokko amma nama qalamaan taa'eetuma dubbachuu hin danda'u garuu yoo khatabe jetteen sirriitti si khataba feeling isaa akka sadii barata of course dhugaa ni jira so nami tokko immoo kagartee jechootaan dhagee baratu jira nami tokko immoo arkee baratu jira barnoota sun education knowledge hunjftinu barnota education yo nami tokko hulaa banuu hin beekne ati hulaan akka banamaa jeesi barse sammuun ta'e education fudhatte gaafa sun you learn something you pick up education sammuun ta'e ignite taate software in sammuu ta'e keessa jiru upgrade that's what it was you upgrade your software namni dhufee upgrade si godhe software that's what education that's what pass haya abra farra hoto ayye teaching is a responsibility
Maal jechuun maal fakkeenyaaf Teaching what the meaning is